Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Dharraatti qaamoleen mootummaa meeshaa waraanaa seera qabeessa nurkaa funaanaa jiru jechuun jiraattonni komii qaban himan. Jiraattonni yaada kennan akka dubbatanitti aanaan Dharraa leellaa humnoota finxaaleyyii faannoo jala jiraachuu dubbatu. Humni kun irra deddeebiin leellaa raawwateen uummata Oromoo irraa miidhaa jabaa geessaa akka ture himan. Namoonni haala kanaan dararaa hamaa argan tokkoon qe'ee ofiitti eeggachuuf meeshaa seera qabeessa bitachaa akka turan eeranii jiraattonni qe'ee ofiitti ta'anii lubbuu isaanii dhabuu mannaa jedhanii waan qaban gurguranii meeshaa bitachuu himaniiru. Dhibbanaa ammoo qaamoleen mootummaa uummata haala kanaan meeshaa bitatee of tiksaa jiru irraa meeshaa hiikaa jira jedhame. Gandawwan qataa waariyooti dhibbanuma namoota meeshaa qaban irraa guutuutti qaamoleen mootummaa hiikaniiru jedhan. Warri qaamni mootummaa irraa hiikaa jiru kun dhalattoota Oromoo akka ta'an kan dubbatan jiraattonni gandoota dhalattoonni saba Amaaraa itti baay'atan ammoo qaamni gaafatu kan hin jirre ta'uu gabaasichi ibseera. Qaamni mootummaa leellaa hidhattoota finxaaleeyyiis nurraa ittisaan jiru meeshaa waan qabnu gurgurree bitannees nurkaa hiikaa jira jechuun komii qaban ibsu. Oduu keenya itti aanuun Oromoon Itoophiyaa ijaaruuf qabsoo taasisu kan hin qabne ta'uu ABO'n hime. Falmii siyaasaa paartilee siyaasaa gidduutti tibbana miidiyaa mootummaa faanaan taasifameen ABO'n tarsiimoo siyaasaa isaa fi filannoo miilanaan ejjennoo qabu ibseera. Falmii taasifame kanaan Lammii Gammachuu kataa'ise yoo ta'u dhimmoota hedduu kaasuun manifestoo ABO isaa hawaasaa hubachiiseera. ABO'n dhimma Itoophiyaa Oromooti ijaare jechuun mootummaan qaama gama miidiyaa dhuunfaa fi miidiyaa mataa isaa ibsu kan hin fudhanne ta'uu falmii kanarratti ifoome. Itoophiyaan Oromoo cunqursuuf kan hundoofte ta'uu kan hime obbo Lammii Gammachuu Oromoon Itoophiyaa ijaaruuf aarsaa kaffalee kan hin jirre ta'uu himeera. Sirnooti dhufaa darbaa aangoo isaanii tikfachuuf jecha dirqamaan kan hiriirsan malee Oromoon ijaarsa Itoophiyaaf fedhii isaan aarsaa kaffalee kan hin qabne ta'uu dubbate. Addi bilisummaa Oromoo qabsoon isaa hanga abbaa biyyummaan dhugoomutti ta'uu ka dubbate kana dhugoomsuuf kutannoon qabsoo gaggeessuu kan itti fufu ta'uu isaa himeera. Dhugaa yoomuu jiraataa ta'uu kan hime qondaalli ABO kun addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa dhugaa irratti bu'uurame kan akka uummataa qabatee jiru waan ta'eef hoggayyoo akeekaa fi kaayyoon isaa hawaasa Oromoo waliin jiraataa jedheera. ABO'n ejjennoo raafamaa kaabaa fi kibba ba'aa fi dhiya biyyattii gaafa deemu raafamu kan hin qabne ta'uu dubbachuun mootummaan Itoophiyaa ammaa yaadni inni saboota gidduutti deddeemsisu bakkaa bakkatti garaagara ta'uu isaa yaadachiiseera. Addi bilisummaa Oromoo manifestoo filannoo marsaa 7ffaaf galfate keessatti keeyyanni 39 wabii lammiilee Oromiyaa ta'uu isaa sifatti hime. Mirga hiree ofii murteeffachuu kabachiisuuf aarsaa barbaadamu kakaffalu ta'uu ABO'n kara qondaala isaa kana himeera. Anatu sii beekaa hiree kee anatu murteessa jechuun hanga har'aatti balaa guddaa dhaamuu hin dandeenye qabsiisee akka ture hime. ABO'n mirga uummataa kabachiisuuf uummanni qabeenya isaa irratti aboo akka qabaatuuf qabsoo taasisaa jira jedha. Har'a Oromoos ta'ee lammiileen Oromiyaa qabeenya isaanii irratti murteessuu danda'a akka hin jirre himee yaada hangaawotaa fi fedhii mootummaa qofaan murtiin ka darbu ta'uu isaa dubbateera. Koloneeffataan alaa ka dhufu qofaa otoo hin taane qabeenya kee akka itti gargaaramtu ani sii beeka jechuun akka argan uummata dararuu fi seeraan ala mirga lammiilee sarbuun koloneeffachuudha jedhe. ABO'n jaarmiyaa uummata koloneeffachuuf qabsaa'u kan hin taane ta'uu himee dhaaba kolonii hangaawotaa jalaa uummata bilisa baasuuf qabsoo gaggeessaa jirudha jechuun dubbate. Akka falmii kanarratti dubbatametti ABO'n lammiileen Oromoo hin taane kan Oromoon ala Oromiyaa keessa jiraatan mirga ilmi Oromoo tokko qabu akka qabaatan himeera. Akkasumas qaama Oromiyaa keessa jiraatu kamuu lammiilee Oromiyaa jennee amanna jechuun dubbate. Dhimmi biraan ajandaa falmii kanaan kaafame waa'ee magaalaa Finfinnee ture. Addi bilisummaa Oromoo magaalaan Finfinnee akkamiin ilaala ka jedhuuf magaalaa Adaamaa, Dirree Dhawaa, Naqamtee fi magaalaalee kaan waliin akka adda hin taanetti fudhannaa jedha. ABO'n abbummaan magaalaa Finfinnee kan Oromiyaa ta'uu cimsee dubbateera. Magaalaan guddoo Oromiyaas magaalaa Finfinneetii jedha. Faallaa kanaa gama mootummaa Itoophiyaa falmii kanarratti kan argame yaada kenne obbo Biraanuu Leenjisoo magaalaan Finfinnee kan Itoophiyaa hundaati jedheera. Dubbiin Biraanuu Leenjisoo kun garuu hawaasa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hedduu dheekkamsiiseera. Oduu keenya itti aanuun manni maree bakka bu'oota uummataa mootummaa Itoophiyaa kamisa darbe gaggeeffamuuf ture yeroo hin beekamnetti dabarfamuutti himame. Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa
Kamisa darbe gaafa Bitootessa 10 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa yaa'ii idilee qabaataa akka ture ta'uu himame. Haa ta'u malee yaa'ichi sababa lakkoofsi miseensota mana marichaa amma barbaachisu hin guunneef yaa'ii gaggeeffamuu qophaa'e irratti kan hin argaminiif yaa'ichi yeroo jalqabaaf osoo hin gaggeeffamin hafee jedhan. Yaa'ii gaggeessuun miseensota mana marichaa 547 keessaa harki walakkaa ol argamuun dirqama ta'uu fi miseensonni argaman baay'ee xiqqaa ta'uun yaa'ichi yeroo biraatti akka darbu taasifamu himame. Sababiin harcaatii miseensota mana maree mootummaa Itoophiyaa kun dallansuu kaadhimummaa filannoo marsaa 7ffaa akka ta'e dhaga'ameera. Paartiin Biltsiginnaa torban darbe keessa dhimmamtoota paarlaamaa fi caffee filannoo marsaa 7ffaa irratti kaadhimaman beeksisuu fi miseensota paarlaamaa harka caalu keessaa hambisuun dallansuu guddaa akka uumee fi mormii qaban ibsachuuf yaa'icha irraa kan hafan ta'uu ibsameera. Afayyaa'in mana marichaa Taaggasee Caafoo daqiiqaa 30 ol waltajjii gubbaa ta'anii hirmaattota eeganis lakkoofsi hirmaattotaa dabaluu waan hin dandeenyeef walga'ii sana akka addaan kutan himan. Sababa kanaanis yaa'ichi yeroo hin beekamnetti darbeera jedhan. Yeroo darbe mootummaan Itoophiyaa namoota hedduu ofirraa dhiibee namoota leenjii waraanaa qaban, komaandaroota, jeneraalotaa fi komishiinaroota caasaa hanna hooggantoota olaanoo ta'an filannoo marsaa 7ffaa irratti kaadhimee akka jirus gabaasaaleen ba'an hubachiisaniiru. Oduu keenya dhumaatiin ministeerri muummee UK waraana ba'aa giddu galeessaa yaaddoo qabaachuu hime. Ministeerri muummee UK Kiir Starmer hora atattamaa irraa adeemsifameen qaala'insa gatii sababa waraana Iraaniin mudate qolachuu waan dandeenyu hundaanii goonaa jedhe. Hora atattamaa Koobraa miitingi jedhameen hoogganooti gameeyyii fi ministeeronni Londanitti wal ga'uun rakkoo mudateef deebii atattamaa kennu. Waraana Iraanitti adeemaa jiruun namoonni baay'ee waraanichuma ilaalu garuu jireenyaa fi maatii isaanii miidhaa jira jechuun Starmer dubbatan. Har'a dhiibbaa dinagdee qabu ilaalaa jirra. Qaala'insa jireenyaa fooyyessuuf mootummaan qarshii liqeeffamu gaafataa jira jedhe. Baankiin Ingilaandi dabalatee kaanis dhimma kana hordofu jechuun booda dhiibbaa waraanni kun qabu hambisuuf waan dandeenyu maranii raawwannaa jedheera. Gama kaaniin ulaan Hormuuz biyyoota diina hin taane qofaaf banaa ta'eetti bofa jechuun Iraan dhaadhatteetti. Manni maree ittisaa Iraan ibsa baaseen ulaan Hormuuz biyyoota diinota hin taane qofaaf banaa ta'eetti bofa jechuun deebii kenne. Isayyuu biyyoonni kunneen Iraan waliin ta'uun karaa ulaa kanaa akka darban beeksise. Biyyoonni diina ta'an naannoo qarqara galaanaa Iraan haleeluu taanaan ulaa Hormuuz cufuu qofaa osoo hin taane galoo galaana Arabaa guutuu saafanjii akka awwaalu akeekkachiiseera. Diinni keenya qarqara galaanaa Iraan haleeluuf yaalii taasisa taanaan daandiiwwan galoo galaana Arabaa yookaas Pershiyaa fanjiidhaan kiyyeessina jechuun ibsa baaseen manni maree Iraan yeroo ammaa qaama bulchiinsaa olaanaa Iraan ka ta'e ibseera. Tiraamp kaleessa Iraan sa'aatii 24 keessatti ulaa Hormuuz hin bantu taanaan bu'uuraalee annisaa fi ibsaa Iraan guutummaatti akka manca'u akeekkachiisee ture. Iraan garuu deebii har'a kenniteen ulaan Hormuuz kabanamu biyyoota diina hin taane qofaaf jechuun deebii isaa deebisteetti. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Qophii Keelloo hafe waliin turtii gaarii.